Rekoordiin tumsa hawaasaa lammiif jedhuun marsaalee hawaasummaa irratti geggeeffamaa ture kaleessa galgala cabuun isaa ifoomee jira. Yoo yaadne gaasiin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa sagantaa tamsaasaa kallattii kaleessa galgala marsaalee hawaasummaa dirree tiktok irra geggeeffamaa tureen manni keenya seenaa armaan dura qabatee ture rikoordii jijjiiruudhaan guyyaa kaleessaa seenaan addaa galmaa jedhu. Gabaas kanaaf falmataa roorroo waan qindeeffate qaba. Sagantaa tumsa hawaas kenna godina Baalee aanaa madda walaabutti argamuuf guyyaa kaleessa halkan waarii geggeeffamaa tureen rikoordiin armaan dura qabameerraa hedduu fooyya'uun isaa rikoordiin kun immoo seenaa galmee kana keessatti isa jalqabaati jedhamee jira. Sagantaa tamsaasa kallattii marsaalee hawaasummaa waan gammadan takka waan rifatan takka waan gammadan takka illee dubbachuu hin danda'an jechuudha. Gammachuu baay'ee na dhagahame. Sagantaa tumsa hawaas kenna godina Baalee yeroo ammaa kana daangaa irraan lola itti banameen wal qabatee gargaarsa kaleessa galgala halkan waarii dirree tiktok irratti geggeeffamaa tureen seenaaleen armaan dura caalaa rikoordiin addaa galmaa'u isaa koreen qindeessituu sagantichaa kallattiilee adda addaatiin yaada isaanii dabarfachaa jiru. Turtii kaleessa galgala sa'aatii dheeraa godhameen tumsa hawaas kenna godina Baalee aanaa madda walaabuu qe'ee Oromootaa kan ta'e madda walaabuu irratti kallattii adda addaatiin yeroodhaa yerootti humni waraana Sumaalee uummata keenya geggeessaa ture yeroo ammaa kanatti yaaddoo guddaa ta'uun wal qabate maatiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan kallattiidhaan qe'ee isaaniitti deebisuu fi isaan rakkina adda addaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan immoo tumsa namooma barbaachisa jechuudhaan dhalattoonni godinichaa fi ilmaan Oromoo idil addunyaa wal wajjin ta'uudhaan geggeessaa turanii. Sagantaa kanarrattis shamarranii fi dargaggoonni qeerroo fi manguddoon abbootiin amantaa kallattiilee adda addaatiin kan irratti qooda fudhatanidha. Ta'ullee sagantaan guyyaa kaleessa uummanni Oromoo idil addunyaa gammachuu guddaa kan ibsachaa turanidha. Hirmaannaa kana keessatti uummanni Oromoo kallattiilee adda addaatiin walii birmachuudhaan dhimmi madda walaabuu Oromootaaf maal akka ta'e kan keessatti garre jechuudhaan namoonni adda addaas madda walaabuu miidiyaaf yaada isaanii dabarsanii jiran. Madda walaabuu ni beekna seenaa keenna maddi walaabuu lafa burqaa keenna kan jedhamu kaleessa galgala hubannee jirra jechuudhaan koreen qindeessitoota sagantichaa ifoomsanii jiran. Keessaayyuu haala sagantichaa irratti koreen qindeessitu tokkummaan isaanii kan dinqisiifame ta'uu isaa namoonni adda addaas ibsanii jiran. Koree qindeessitoota sagantichaa keessatti kallattiilee adda addaatiin qoonni shamarroota Oromoodhaa osoo hin ibsamin bira darbuu waan hin qabnee fi keessaayyuu tamsaasaa kaleessa galgala godhamaa ture irratti keessaayyuu shamarree amartii akkasuma maadi koreen shamarroota Oromoo ol aanaa ta'uu isaa koreen qindeessituu sagantichaa kaleessa galgala tumsa godhame irratti ifoomsanii jiran. Hanga ammaatti sagantaa godhamaa jiruun olaantummaan shamarran Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin qooda gumaachaa godhan turan keessatti shamarreen maqaa ishee eeramuu hin dandeenye yeroodhaaf kallattiidhaan doolaara 2,000 arjoomuudhaan seenaa addaa galmeeffattee jirti. Haaluma kanaan itti aanuudhaan shamarreen Oromoo maqaa ishee eeruun barbaanne Mafarattis rikoordii addaa qabachuun doolaara 2,000 kallattiidhaan gargaarsa hawaasa qe'ee kiyyaa buqqaniif kallattiidhaan ni tumsa jechuun doolaara 2,000 kennuudhaan akkasumas wal duraa duubaan doolaaronni hedduun lakkaa'amanii jiran. Kunis kan mul'isu hayyummaa fi gamnummaa shamarran Oromootiif waaqni kaleessa kenne akka ta'es namoonni adda addaa dubbachaa jiru. Shamarran Oromoo gamnummaa fi hayyummaa dinagdee fi barnoota siyaasa keessatti kaleessas bakka guddaa qabaachuu isaa ragaa biraan barbaachisu kunimtillee ragaadha kan jedhanis hedduudha. Haaluma kanaan koreen qindeessitoota sagantichaa sagantaa kaleessa galgala raawwatamaa ture irratti oolmaan isaan uummata keenya godina Baalee aanaa madda walaabuutiif godhanis galmeessinaa irrattis galmaa'ee jira. Kuni kanumaan osoo hin jiru taateelee gurguddaa hanga har'aatti marsaalee hawaasummaa irratti geggeeffamaa turan keessa taateen guyyaa kaleessa taatee addaas jechuudhaan namoonni adda addaas marsaalee hawaasummaa irratti dubbachaa jiru. Kuni kanumaan osoo jiru sagantaan guyyaa kaleessa hawaas kenna godina Baaleef tumsa godhamaa ture irratti namoonni kallattiidhaan sagantaa san hordofaa turan 2,000 hanga 2,500 ta'anillee garuu hojiin dalagame hojii kumaatamootaa fi kitilootaan lakkaa'aman akka ta'es ibsamee jira. Sagantaan kun kallattiidhaan guyyaa har'aas kan itti fufu ta'uu isaa koreen qindeessituu sagantichaa madda walaabuuf eeruu kennanii jiran. Haaluma kanaan eeruu biyyarraa arganneen hawaasni keenya godina Baalee yeroo ammaa kanatti tumsa ariifachiisaa akka barbaachisu koree qindeessituu aanicharraa hubannee jira.
Sagantaa tumsa kana irratti walaabuu charity organizationin kallattiidhaan akkaawuntii isaanii irratti mallaqa akka galus gaafatanii jiran. Gargaarsi godhamaa jiru kun saffisaan akkaawuntii isaanii irratti galuun gargaarsa namooma ariifachiisaa ta'e kan akka dhaqqabuuf namuutu gita isaatiin dirqama isaa ba'uu qaba jechuudhaan koreen qindeessituu sagantichaas ibsanii jiran. Kanumarra dhaabbachuun namoonni waadaa adda addaa fudhatan waadaa keessan akka guuttan jechuudhaan koreen qindeessituu irra deebiidhaanis madda walaabuu miidiyaaf yaada isaanii dabarsanii jiran. Kuni kanumaan osoo jiru Oromoon idil addunyaa qe'ee Oromoo fi Oromiyaa kan taatee fi bu'uura tokkummaa Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabdu madda walaabuuf arjooma gochaa jirtan cimsitanii itti fufuu qabdan jechuudhaanis hawaasni tokko yoomicha gatee jira. Kunis ta'ee sun tumsi shamarran keenyaa biyyoota Arabaa keessa jiran galata guddaa qaban jechuudhaanis namoonni adda addaa yaada isaanii ibsanii jiran. Kunis ta'ee sun hawaasni keenya biyyoota Awurooppaa keessa jiran hirmaannaa isaanii daran cimsuu akka qabanis gaafatanii jiran.